deebituutu natti dhaamemi akkamitti isaanitti achi deebi yoo deebi hoo yoo hidhame hoo isaan fayyada ammootu yoo imeellimmaan sun iyyuu nuu sirraa'ee sii galee guyyammaan sunuu ga'ee ookee nuu deebi'eeti bararaan ga'e guyyaa bararaa san bararuu hin danda'u yoo achitti qabamee irraa hidhame ijoollee tiyyallee hin fayyan ijoolleen tiyyallee maqaa kanaan reject taatee jirti biyya Ameerikaa biyya Kanaadaa kanallee deemuu hin dandeettu lammata maqaa kiyyaan gale wanni kun maqaa kiyyaan eega dhumate isaan illee balleessaa jira malee isaan illee tolchaan jiru faayidaan biraan jiru maal godhaa dhaq Kanaafuu ati amma akka abbaa manaa tokkotti akka abbaa ilmaanii tokkotti furmaanni ilmaan keetii maali jettare hayyee ijoolleen kun maqaa keetiin jedhanii kun faayila keessa jiran. Dubbannu mana? Ini dubbatan. Di mas sponsora kana jalqabaa keessa jira booddee carraanaa kendirraan dubbadha dhimma sponsora. Ayyee. Siifu carraan keetii hundaafu. Harkatti qabdanullee hin barbaadu akkuma isaa sa'aatii kennitanii anillee jalaa hin dubbannetti jalqabarraa qabaatiin dhaggeeffadha. Tigalee jalqabarraa kaaseeti kanaan himadhuan. Tokkoffaa irratti wanni ani ilmaan kiyya isa jalaa fudhadhee baheef Sigale ana osoo hin taane isatu anaaf ilmaan manatti dhiisee bahe. Anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahee Sigale jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha. Jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman sar anaaf ilmaan tumaa ture. Sigale anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebee jechuudha. Kazaan ani sponsora sana Mubaarak Musammaatii fi Maarkos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan. Isaan wajjin maallaqa sponsoraa kana walitti qabee sponsora kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti baasee hawaasni Oromoo Kaayiroo keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha. Rakkoo kiyyallee itti himadhee rakkoodhuman hadha miidiyaa kanarratti himachaa turen rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhee isaanillee rakkoo kiyya naa furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda inni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Abbahiitii iccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haaraa misi asittillee jaartii hima qabu. Sigale gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana humaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromootii miti naan jedhe. Sigale akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoske. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e. Yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira. Haasaan dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhee sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee jennaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra. Jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne. Gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabu osoo ittiin hambifatin sigalee qorraan jedhu gubaadhan jedhu UN na nafne sigalee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti bar kan inni adda afaan daffaree bar fuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigalee BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture.
gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabba'e uummata Oromootti madhu uummanni Oromoo homaa nan godhu jedhu san sii galee angaru ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata Oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabba'ee himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabba'ee haasa'es namni na amanu hin jiru sii galee akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhe waliin taabe waliin taare badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallame haqa keetu na qabee bakka kana na galchee si galee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu si mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee imma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite tokko hin yaadin jedhe maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sii galee hamilee isaatiif jecha dhahichi inni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar Finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe war inkwaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedhe yoo galte akka Keessattuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifan hin godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keelle akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira huyna kiyyaa ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatinuu ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhe walii gallee akkasitti ummaa tiyya na jalaa oqaste kan inni jedhu ani haadha tiyya iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalchisee bar haati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaatii bar si galee maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhe haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhe haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatin tokko hin jiru akkasitti jiraanna sanii jiraanna jedheeni jechuu si galee kan inni ammootu waan ispoonsara ana duubaan waan biyyatti deebi'i yookaan ammootu gara Keeniyaa kottu guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhe yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jammar warri ispoonsaraa Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyyaan osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra ispoonsaraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu jedhee warra ispoonsaraatti kazzaan isaan bilbilanii na gaafatan abbaan ilmaa keetii akkas jechuu jira sila mariyoo keetii ni naan jedhan jennaan lakkii ani waan akkanaa hin dhageenye maal jechuudha jedhe isa gaafadhee jennaani ani hin barbaadu kwa hiree kan kee kophaa kan kee uffachuu dandeessa an ganzaba kiyyan hin deeffadhaa naan jedhennaan ati bar ganzaba kana keessa atillee gahee hin qabdu anillee gahee hin qabu maallaqni kun ka ummata Oromooti ummanni Oromoo anaaf ilmaan kiyya siif buuse malee akka yookaan aniifat ittiin nyaannee dhugnuu fi miti ka hawaasni Oromoo waliin nu guur saniifuu yoo ati hin barbaanne of haala aniif ilmaan kiyya biyya kana keessa baanu haala nuu mijeessi malee maallaqni siifillee anaafillee hin deebi'uun jedhe boodarra atuyyuu bilbiltee bar akkas jedhaa jirani naan jettee jennaan bar asli anuyyuu akkas dhaga akkas jedhee boohee sitti madhindoom yeroo sanaayyuu bar fuudhee jiraa siin jedhee sitti mennaan lakkii amaan waan akkanaa hin godhuu naan jette fuudha isaa ankaleessaa fadhaa miti kan hin dhaga'an si galee
Sandarbee dudduubba kiyya makiinaa gurguraati naa ergaa annan rakkachaa jira waan hin nyaadhee dhugee bulu hin qabu jedhee na dudduubba sanuuyyuu makiinaa gadaa resturaantiin qarshii 600 Itoophiyaa naa galche osoo ilmaan kiyya aannan tokko hin bitin sababaa inni baajata makiinaa kana gaafa makiinaan kun guyyaa bitamtuuti makiinaa kana girishii tokko irraa hin kaffalleef jechuudha. Yeroo inni biyya galu makiinaa poolisiin qabee maallaqa sana akkaawuntii kee irratti hin galchee aslii makiinaa sana baase. Makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu oma tokko hin dubbanne gaafa makiinaan kun mana hidhaa keessaa baatu gurguraati naa ergaa jedhe. Akkamitti kana jettaa jennaan siifu birrii ispoonsaraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna. Atis jireenya kee jiraachuu qabda. Anis jireenya kan koo jiraachuun qaba. Aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu. Nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gargar baheen ture. Obboleessi kiyyaayyuu bulooksi godhee jira. Maatii kiyyaanuu isiitti naasa'ina anaan wal barattan yoo an isiidhaan wal isin haasoysiisanii haasoysiisan yoo an waliin isin haasoysinee haasoytan jedhee haadha kiyyaanis obboleeyyan kiyyaanis sababaa keetiin wallolee wal dhabee shaashamannee deemee naan jennaan shaashamannee sana kijiba jedhu saayimni isaatuyyuu ni jira. Anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati keef abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu hitti deebii jedhee anatu shaashamanne irraa gara maatii isaatti sagalche si galee gaafa hiriyaan isaa ishaaraan na qabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a. Yoo ishaaraa sana maallaqaanuu balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe. Ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naan hin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya jiraanya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru. Ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba. Ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namanne namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe si galee ani walumaa galattuu si jammar dubartii akka keetiiti wajjin jiraachuu hin barbaadu. Dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaaliin itti godha durba ana fakkaatu jedhee jaartii ima kennanii fi si fuutiyyaatile jaartii rakkataa biyyatti gabaabsi si huyye dhiifama afaan fedhati qabe amaan deebi hawaasa Oromoo leessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana kuno inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtanii isini gale an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi isini amane girishii irraa fayyadame hin jiru sagalee deddeebi'aara gabaabsi siifu as